Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo akkamiin nagaa jirtu jajjabaattuu baga jajjabaattanii naaf jiraattan isin jechaa ijoollee teenya. Har'a viidiyoo har'aa keessatti wantoonni isin agarsiisuu barbaadu ijoolleen teenya ijoolleen Oromoo warroonni aappii ammayyaa nu banamuu didee jettan karaa salphaa ta'een akkaataa itti banachuu dandeessan aappii ammayyaa isin agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaan hordofaa asumaan viidiyoo keenya laayik godhuun dagatinaadha. YouTube keenyas wifi YouTube subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Aappicha isheen nagaa aappii ammayyaa isa kana kunoo akkuma asirratti argaa jirtanii isa gallee isin agarsiisa. Aappii ammayyaa erga haala kanaan isheentanii galmeessii bakka jiruu fi seenii kaji'uu agarsiisa. Isa barbaaddee maxxarattaa jechuudha. Gadiratti illee imeelii kan keessa gaafatan imeelii feetuun isa barbaaddeen isheenuu dandeessa jechuudha. Anamma yoo gara salphaadhaan isheenuu barbaaddan isa imeelii jiru kana dhooftaa jechuudha. Gara salphaadhaan yoo isheenuu barbaaddan karaa imeelii jiru kana isheentee imeelii kan kee kaji'u kana isarratti imeelii kan kee guuttaa jechuudha. Imeelii kan kee bakka kanatti dhugaa guuttee imeelii kan kee kan sirrii ta'e guuttaa. Ifamaa. Haala kanaan imeelii kan sirrii ta'e galmeessii jiru galmee dhooftaa. Haala kanaan sii fidaa. Maqaa guutuu ja'a. Maqaa guutuu xaafeen jira. Asirratti illee maqaa ja'a. Maqaa fayyadamaa. Tokko tokko wajjin kaa'ee asirratti illee wanni barreessuu barbaachisu paaspoortii kan keessatti gashitaa. Paaspoortii kan keessatti asirratti gashitaa. Ifama. Hundoo goreen beekuu sirriitti ilaaluun qaba. Haala kanaan barreessitaa. Asirratti illee paaspoortii ammaa kana barreessitaa. Haala kanaan gadirratti imeelii kan kee kadhumarratti imeelii kan kee sun sirriitti san guuttaa jechuudha. Erga haala kanaan guuttee amma gaa dhumatuuf ka'ee bakka kanarratti itti fufii kajoo irra dhooftaa. Haala kanaan waaw profaayilii kan kee itti guuttatta. Yoo hin barbaanne dabartaa garuu profaayilii itti guuttatuun barbaachisaa bareedaa waan ta'eef itti guuttatta. Haala kanaan mana footoo kan kee hunda si gashaa galarii kan keetii deessa. Anamma mee daddafeetuma footoo kanarra kaa'ee isin agarsiisa. Kunoo haala kanaan profaayilii keessan erga irratti hidhattanii itti fufii bakka jiru har'a cuqaafta. Haala kanaan sii fidaa. Xumuraa jedhama malee xumurii jechuun haala kanaan xumurree jira jechuudha. Kunoo gaa galmeen duwwaadha jedha nu banamee jira jechuudha. Waaw nu banamee jira jechuudha. Ilmaan Oromoo haala kanaan banadhaadha. Aappii lammiin keenya ilmaan Oromoo baasan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Aappii Oromoon nuuf baase itti fayyadamuu qabna. Haala kanaan xumuramee jira. Banannee jirra jechuudha. Kunoo haala kanaan bakka kana yoo dhoonnee bakka profaayilii kanarratti maqaa keenya guutuun nu galmaa'ee jira. Banannee xumurannee jirra jechuudha. Haala kanaan namoota barbaannellee mataa olii kanarratti illee barreessinee baafachuu dandeenya. Barreessinee agarsiisa. Oromoo kunoo Oromoo jedheen barreessaa. Waaw kunoo haala kanaan nuuf fida jechuudha. Oromoo jedhee erga barreessee ijoollee teenya ijoollee Oromoo kan banattee qabdu hunda kunoo tarreessee nuuf fida. Haala kanaan aappii keessan ammayyaa banattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haala kana xumurarra geenyee jirra gaa viidiyoo keenyaa yoo isinitti tolee laayik godhuudhaan nu jajjabeessaa subscribe illee nuuf godhaa YouTube keenyaa wifi YouTube akka nu jajjabeessan jecha.